oduu bargama argannetti gaafa darbu taphoota madaalii ga'umsaan kilaboonni London Arsenal fi Chelsea yoomuun Manchester City injifateera. Tapha Chelsea Juventus waliin taphachuun mo'ameen Michael Mudrik ji'oota 20 booda tapha jalqabaa Chelsea taphateera. Bal'inni isaa akka itti aanutti dhiyaata. Takes a pot shot. It's a good hit. It's a brilliant hit. Tapha madaalii ga'umsaan shaampiyoonii Premier League England Arsenal Real Betis mo'ame. Ireland Stadium Avivaatti Real Betis waliin kan taphate Arsenal haala hin baratamneen qaawwa sarara ittisaa irratti uumeen goolii 3-1 mo'ame. Kilabiin Spain Real Betis kubbaa muraasa qabatee taphatus yaalii goolii kallattii eeggattee taasisuun garuu olaantummaa garee Mikel Arteta Arsenal irraa fudhateera. Mikel Artetaan miira taphattoota yeroo boqonnaa ture yoo ibsu baay'ee gaabbaniiru, kun immoo waan nuti barbaannudha jedhe. Taphattoonni England Declan Rice, Eberechi Nuni Madueke fi Bukayo Saka akkasuma Spain waliin shaampiyoonii addunyaa kan ta'an Michael Merino, Martin Zubimendi fi David Ryan ammas garee Mikel Artetaatti hin dabalamne. Martin Odegaard kophaa isaa shaakala jalqabeera. Goolii takkitti Arsenal Piero Hincapietu galche. Mikel Artetaan Gabriel Magalhaes, Gabriel Saliba fi Gabriel Jesus dabalatee boqonnaa irratti taphattoota 7 jijjiiruun fayyadamanis jijjiirame fiduu hin dandeenye. Arsenal dilbata dhufu waancaa Emiratesin Londonitti Borussia Dortmund waliin taphata. Here's Semenyo on his left foot. Good save, Mabama. Torbee darbe Hong Kongitti Inter Milaaniin peenaalitiidhaan kan mo'ame Manchester Cityn kaleessa taphattoota cimoo liigii Kooriyaa keessaa walitti qabaman waliin taphachuun goolii 3-1 injifate. Rayanaat Nuurii, Tijjaanii Reenders fi Divin Mubamaan goolii galchuun Enzo Mareskaan Manchester City leenjisanii injifannoo jalqabaa akka argatan gargaaraniiru. Jeremy Ponga paawundii miiliyoona 12.5 Leicester City irraa Manchester Cityf mallatteessee jijjiiramee seenuun taphateera. Umrii 17 irratti kan argamu Mongaan taphataa dargaggeessa sadaffaa Premier League keessatti taphataan umrii 21 Devin Mubamaan walitti aansuun tapha 2 irratti goolii galchuun bara kana ergisaan kilabichaa kan gadhiisu hin fakkaatu. Manchester Cityn tapha madaalii ga'umsaa xumuraan dilbata Atletico Madrid waliin taphachuun xumura. Tapha biraatiin Chelsea Hong Kongitti Juventus waliin taphachuun goolii 1-0 mo'ame. Edon Zagrovan goolii takkitti Juventus ittiin injifate galcheera. Taphataan Chelsea sababa qoricha humna dabalataatiin kubbaa miilaa irraa dhorkamee ture Michael Mudrik ji'oota 20 booda tapha isaa jalqabaa taphate. Abbaan taayitaa farra qoricha humna dabalataa addunyaa waadaan qorichi Michael Mudrik fudhate jedhamee ture tarree qoricha humna dabalataa keessaa erga ba'een booda taphatichi bilisa yoo jedhu guyyaa 5 booda tapha isaa jalqabaa garee Xavi Alonsootiif taphateera. Xavi Alonsoon Michael Mudrik gara dirree kubbaa miilaatti deebi'uun isaa miseensa garee kanaa hundatti miira addaa horiira jedhan. Daanii Welbeek tapha isaa jalqabaa Chelseaf taphateera. Cole Palmer fi Levi Colwill sababa miidhamaan tapha kana irratti garee Xavi Alonso hin tajaajille. Chelsea sanbata dhufu tapha madaalii ga'umsaa kilaba Itaalii AC Milan waliin taphachuun xumura. Darbii Dilla Madoninatiin Awustiraaliyaatti AC Milan Inter Milan waliin goolii 1 qixa ba'an. Christopher Nkunku AC Milaniif, Federico Di Marco ammoo Inter Milaniif goolii 1-1 galchaniiru. Shaampiyooniin Awurooppaa PSG ammoo gara Spain imaluun goolii 3-0 Mallorcaadhaan mo'ameera. Chelsea just look to get back and cover and is unmarked. Real Madrid walii galtee haaraa Vinicius Juniorif dhiyeesse. Taphataan sarara qarqara bitaa lammiin Brazil Vinicius Junior walii galtee Real Madrid waliin qabu ji'a 11 qofatu hafa. Walii galtee bara 2023 dheeressee Vinicius Junior waggaatti euro miliyoona 17 Real Madrid keessatti argata. Inni Real Madrid turuu abjuu kooti jedhus Real Madrid walii galtee isaa dheeressuuf fedhii qabaatus qaamonni lamaan akka walii hin galle kan godhu dhimma kaffaltii mindaati jedhame. Vinicius Junior gahumsa amma agarsiisaa jiruuf mindaa waggaa euro miliyoona 30 naaf mala jedhe. Kaleessa mariif kan wal argan Real Madrid fi bakka buutonni Vinicius Junior walii galtee Real Madrid fooyyessee dhiyeessuuf irratti walii galuuf dhiyaachuu gabaafameera. Walii galtee fooyyee Real Madrid euro miliyoona 22 fi yoo badhaasa Ballon d'Or argatee fi Champions League Awurooppaa kilabichaaf argamsiise immoo onnachiiftuu waliin euro miliyoona 24 siifan kaffala jedheni.
leenjisaa haaraa Real Madrid Jose Mourinho Vinicius Junior kilabicha waliin turuun qaama piroojeektii isaanii akka ta'u barbaadu. Vinicius Junior gara qophii gannaa Real Madriditti erga deebi'een booda yaada kennuun shaakala cimaa hojjedhee kilaba koo gargaaruuf qophiidha jedhe. Mourinho na barbaadu isaaniitti gammachuun taphachuuf na gargaaras jedheera. Gama Arsenaalii Mikel Arteetaan Vinicius Junior waliin mari'ataniiru. Hooggansi kilabichaas maallaqa barbaachisu hunda kaffaluuf Vinicius Junior gara London fudhachuuf qophiidha jedhame. Shaampiyooniin Ingilaandii Arsenaal garee isaa cimsuuf taphataa ganna kana barbaadaa ture Bruno Guimaraes paawundii miliyoona 75 mallatteessifachuuf Newcastle waliin walii galeera. Bruno Guimaraes Arsenaalitti makamuun sarara jidduu garichaa cimsaa jedhamee eegama. Oduu kanaanis baawuddiin shifaa bal'ina isaa isinitti himaa. Oduu guyyaa kana xumureera. Hedduu nagaa oola. waggoota 22 booda waancaa Premier League England kan fudhate Arsenal shaampiyoonummaa isaaniitti fufuuf jijjiirraa taphattootaan of cimsuuf dirqama. Agammaat Leandro Trossard gurguruun bakka isaatti Christos Zooli kan mallatteesse Arsenal jijjiirraa taphattoota ganna kanaan hirmaannaa eegame gochaa hin turre. Qophii bara dorgommii haaraaf Spain kan jiru Arsenal dursaa taphattoota Newcastle United Bruno Guimaraes paawundii miliyoona 75 mallatteessuuf walii gale. Qindoominni Bruno Guimaraes fi Declan Rice Arsenal caalatti cimsuus carraa taphaa Martin Zubimendi, Martin Odegaard fi Luis Kelly hir'isam. Sarara jidduu irratti filannoon taphattoota dabaluu Mikel Arteta murtoof akka rakkatan isaan taasisus mala. Lammiin Biraazil Bruno Guimaraes sarara jidduu irratti taphataa hunda guuttateedha. Olaantummaa taphaa fudhachuu, goolii galchuu fi kubbaa goolii ta'e mijeessuu, kubbaa hiriyootaaf kennuu fi jabina qaama qabuun kubbaa irraa fudhatamee deeffachuunis dandeettii ni qabu keessa. Arsenal taphataa ganna 28 Bruno Guimaraes paawundii miliyoona 75 baasuun Declan Rice, Martin Zubimendi, Martin Odegaard, Mike Merino fi Luis Skelly waliin filannoof dorgomsiisa. Bruno Guimaraes iddoo taphaa lakkoofsa 6 fi 8 irrattis taphachuuf dandeettii qaba. Newcastle keessatti iddoo lakkoofsa 6 irratti taphachaa ture. Taphatichi garuu filannoon isaa iddoo lakkoofsa 8 akka ta'e kana dura afgaaffii Sky Sport waliin taasiseen himee ture. Erga Sandro Tonaliin Newcastle makameen booda Bruno Guimaraes iddoo lakkoofsa 8 irratti taphates ture. Lammiin Biraazil kun taphoota Premier League England 153 goolii 30 galchuun kubbaa goolii ta'e 28 mijeesse. Ufaatiin isaa sarara fuuldura Arsenal illee goolii galchuu irratti akka dabalu isa gargaara. Arsenal iddoo taphaa Bruno Guimaraes irratti filannoo hedduu qabaatus dandeettii goolii galchuu garuu isa filachiisa. Iddoo taphaa lakkoofsa 6 fi 8 irratti Arsenal bara darbee Declan Rice waliin Martin Zubimendi, Martin Odegaard fi Luis Kelly qindeessuun fayyadamaa ture. Mikel Arteta filannoon taphaa isaanii 4-2-3-1 yoo ta'e Declan Rice fi Guimaraes waliin fayyadamuu danda'u. Filannoon taphaa isaanii immoo 4-1-4-1 yoo ta'e Bruno Guimaraes iddoo lakkoofsa 6 irratti taphachiisuu danda'u. Filannoo taphaa 4-3-3 filatanii kan fayyadaman yoo ta'e Declan Rice, Guimaraes fi Zubimendi fayyadamuu danda'u. Kunis filannoon taphaa Mikel Arteta akka dabaluu fi akka hin tilmaamamnes godha. Bruno Guimaraes, Declan Rice fi Martin Odegaard qindoominni sarara jidduu irratti qaban ammoo Arsenal morkattoota isaa irratti olaantummaa gama hundaa akka fudhatu isa dandeessisa. Declan Rice lakkoofsa 6 irratti, Bruno Guimaraes lakkoofsa 8 akkasumas Martin Odegaard lakkoofsa 10 irratti taphachiisuu danda'u. Dabalataan Eberechi Ezenis lakkoofsa 10 irratti filannoo birooti. Leenjisaan Arsenal Mikel Artetaan tapha humna irratti hundaa'e kan filatan yoo ta'e Bruno Guimaraes, Zubimendi fi Declan Rice waliin fayyadamuu danda'u. Yoo barbaachisaa ta'e Guimaraes fi Zubimendi fayyadamuus akka danda'an Sky Sporttu hima. Bruno Guimaraes Arsenal keessatti iddoowwan Declan Rice, Martin Zubimendi fi Martin Odegaard taphachuu danda'a. Inni kunis Mikel Arteta filannoo akka bal'atuuf isaan gargaare. Kunis ta'uu dhufaatiin Bruno Guimaraes Arsenal keessatti taphattoonni carraan isaanii gaaffii keessa galu hedduudha. Bara darbee Rice fi Zubimendi daqiiqaa 4,000 ol taphachuuf dirqamanii jiru.
hidhamuun Odegaard fi Mike Merino ijoo ture. Amma ba'aan kun isaan irraa hirrifama. Mikel Arteta irraa amantaa kan dhabe Christian Norgard gara Everton deemaaf eeggama. Ergisaan taphachaa kan turan Ethan Nwaneri fi Fabio Vieiranis deebi'anii jiru. Darbee iddoo Zubimendi irra taphachaa kan ture Luis Kelly taphataa biroo Arsenal sarara jidduu irratti qabuudha. Nogumaarish iddoo akka argatuuf kilabichi taphattoota muraasa ofirraa gaggeessuuf dirqama.